Waabilcheessu Maal jechuudha guys? qayyan beekuma mucichi rabbiidhaan. Qayyimaa inni? Qayyimaa inni guys? Qayyimaa inni inni waan dhufi? Akkami wallaalde qayyaati. Wallah billah nangalle commenting karo comment ada gula is funny comment guys. Aku mau komentar garu kana? Maal jedhan? Guys, was ati ifan aku me kay mana tine ko mana met mana mali ko Kailan jin dhufee ture sila osoo hin argin. mana mali Ayyam beektu ati akkamitti ilma Oromoo taate qayya wallaalte innaan deemaa taaptaaf hin goone akkamitti ijoolleen tuwwiin taaptaaf ilaalan isin caalti maal jechuu? qayyima inni Waay! Mucaa fayyaa qabaa qayya jechuun kana kunoo. Where is qayya? qayyima inni guys Iddoo agarsiisa. qayya keki Viidiyoon qabaa sila guys innaan ta'an viidiyoo biyya tokkotti godhe. amani guys kay Na dhukkuba dhukkubni kee. Allah nam be kay sabon barachu nam tuni sabos Otta godhe silaani. Viidiyoo otta godhe qoy. Viidiyoo si garsiisadhee gara deebi'ee wallaalee sitti ijee keessaa eenyutu haqe? Silkii tiyya namannaa wajji qabataa dha moo akkam? mi warri bale afan bale tanatti ma qayyima inni Ay qayyuma jedhama akka Oromoo kutaa kudha takkaatittuu faamilii taaptaaf godha. akshi natti mena angalu akkanatana Ka ibidda gubbaa ta'an san. ibidda gubbaa ta'anii ilmi namaa osoo onnoo sanii ibidda gubbaa ta'a osoo lubbuun jiru Maal akka waan? foofa miti mee wallahi jee inna lillahi Ay maal akka baaleetitti hin jiru moo? Selama kita yang berjalan, memang itu nam, memang itu ni agak, kalau malah agak, Viidiyoon dhabe viidiyoo si agarsiisa jedheen. Kaamilii taam godha yalla. Ay dabiliin ay mooyatamne bar ashaangulliitiin nurra ba'uun qabdu wiinii afur qabna gaay. Innaante ashaangulliitiin nurra ba'uun qabdu wiinii afur qabna dhugaa rabbi ashaangulliitiin nurra ba'uun qabdu. Nafa dhibba shan baadhadhee ashaangulliitiin nurra ba'uun qabdu. amma kayak gotani re, Eegoone nageenya keessanii sirriidhaa miti. Innaante akka nuti hin boonne ashaangulliitiini. bukan gotani, hah? Mucaa mee usi'ati uummanni taphataa godhuun ati ashaangulliitiin akka narra boottuun fedhan ashaangulliitii mataa rabbi na jibbisiisa. Sampai, Family time godha yalla. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, baay'inna keessan, way baay'inna keessan oduu jaallate uummanni mana kiyyaa kun. Iskirani bilbilaa tuttuqa. hai, makin gua tuar lagi wang sini, Akka isin raftanii isin rabbiin duumaa kaasee dura isin godhe malee. Eessaa kaatanii dhuftanii dura taate. Akka isin raftanii fi miti bar. Maal raftan akka? what lagi kayak gua tuh, I know that bro.
Akka Oromoo kutaa kudha takkaatti qayyamaa Maal fayyada? Maal fayyada? Yanni qayyi sun maal fayyada? Habibi qayyee ilaal dubartiin qayyatte tokkoffaa jaarsa isiiti urgaa'ufti. Lammaffaa jechuudha qaama isiiti fayyaadha kan qorri faati yoo seenee jiraate jechuudha. By the way ilmi namaa tokko kan qaama isaa keessa qorra dhabeen jiru gizee qayya san gubbaa baatee jettu bishaan qaama kan kee kun irraa bahu yoo argite wallahi uffata kana jechuudha. Akkana basbaseessa jechuudha. Qallaali sirraan bahu bishaan jechuudha. Hurki sirraa bahu kun bakka injiraa miti qaama kan kenna garsiisan osoo danda'amee keessattuu dubartiin heerumte faati ganamaa galgalatti osoo qayyatte qayyi baay'ee bareeda baay'ee homa aadaa Oromoo jedhan keessaa wanni akka qayyaa baay'ee bareedaan jiru. Qayya jechuun kan amma biyya ormaa keessatti muka sareen ari'an ibidda keessa buusanii ka qayyaa jedhanii gubbaas dhaaban san osoo hin taane qayya muka biyya keenyaati. Muka biyya keenyaa jechuudha. Wantoota qaama namaa urgeessa waan biyya keenyaa saniin yoo qayyatanii jedhan qayyi baay'ee bareeda. Akkuma sabareen gizee qoraafamtee jettu aanan tolchitu dubartiin gizee qayyattee jette jaarsa isii haala bareedaadhaan gammachiifti. Haala gaariidhaan jechuudha. Tokkoffaa qaamni kan kee hin danfu, hin shururkaayu. Lammaffaa taree deebiitiin isin maanuu yoo qayyatteetiin jette jechuudha. Bakka akka nama ganama obboroo bakka yoo waan lafaa ka'ee hojii hunda geeffatee shaaworii galee buna bareeda dhaabbatee bakka guyyaan fagaktaan sammuun kan kee kun seeqataa si oolu hin jiru waan akkasiiti jechuudha. Kanaafuu baay'ee bareeda qayyi keessattuu dubartiin heerumte faati osoo yeroo hunda qayyatte wallaahi wanni akka qayyaa bareedni hin jiru. Sila wanti nun baratin ganaa baay'ee jira bateera. Baay'ee bareeda qayyi. Dhiirtoo Ababaa guutaa nante ababoo sadi guutaa wiini shan qabaan ababoo sadi guutaa. nama lamaa nama gargaraa gaazaa. Maamile ababoo sadi. Ababoo guutaa. Nama lama. Negeri jiru hundi dubartiidha waa'ee qayyaa haasawwan guyyaatti gara waa bilcheessuutti gara galte maaltu ababoo naa guutu. Thank you. Abbuman tasaa qayyee isaanii waliin. Dhiirtoo wanni godhu maaltu jira wanafi? Dhiirtoo wanni inni qayyatu jira? No dhiiraa miti. An dubartiidha nama osoo heerume wallaahi torbaan qayyadha jaarsa kiyya. Wallaahi. Ani wanumaan addunyaa tanarratti waan akka haadha tiyyaatiif jaarsa kiyyaa gammachiisu na gammachiisu hin jiru. Gammachuun isaa. Allahu akbar. Yaada amma yaada baay'ee dubbatte jaarsa gammachiisu waan garteetiin lasana jiru. Naantan mooyatee. Allah ya rabbi kiyyatta na goota. Naanu jalma kana taa'e kolfi. Naanu laayif godhi kana guutime sadeetii yadda laayif godhi kana guutime. Wallahi waan guddoo miti laayif godhi kana guuti jabaadhu. Ayiwaa nafi. Qaymee obboleettii tiyyata akka shaqqalaa hadha. Ati jaarsa qabdaa. Ganaa waa hedduu barna gaa lakkaa waa hedduu nuuf. Amini taap godha yalla wiini akka nurraan fudhanne wallotti guyyatti qayyatti nadhoonii. Yaa jechuun akkuma aadaa Oromootti baay'ee baratama. Amma namni kenna shamarran kenna yeroo baay'ee deemi naani wallahi naani jedhin dee keessaan qabu naan jette akka waan geemara taatee wayi. Akkuma aadaa Oromoo kutaa kudha takkaatittu iyyuu qayyi osoo baratamaa ta'ee namni yeroo hundaa itti fayyadame akka shaaworiititti baay'ee barbaachisa. Akka shaaworiititti osoo itti fayyadame namni dhugaa rabbi. Akka waan koobatteetitti akka waan wanna jetteetitti qaama kan kee keessa jechuudha. Waa hedduu jechuudha. Gogaan namaa kun bar ebalunni shurkaayaa yookaan ammoo gogaa babbadaa sirra gogee sirratti wanoolee qaama kan kee keessatti waan namni dhiqachuu bichaa laala dhiqataa jira qulqullu. No gogaan keenya kun guyyaa irraa hurkinuujuu sa'aatii irraa hurkinuujuu suu dhiqannuu hurkinaa bar. Galee miti. Kanaafuu qayyi baay'ee bareeda qaama kan keessi gosa bareeda jechuudha. Amallee baay'ee bareeda. Ummaan tiyya wallaahi yoo diqqaate torbaanitti yoo marraa lama hin qayyatin dhagawaan hin qabne boolla qayyaa mana keessaa qabdi. Allahu akbar. Boolla qayyaa mana keessaa qabdi achi gubbadha dibee fi maal jedheeni an dura isiin na ariiti garuu an biyya kana dhufee qayyadhe guyyaa takka asuun nageessi. Amin Hussein qayyaddu kun jaldeessa akka kan keetii kanatti osoo heerumte dubartiin inshallah dhadhama bicha dibataatu maani hoofima bicha ulataa yaati malee hin sanadhaltu jaartiin tante yoomiyyuu. Wallahi
Amma dubartiin dhiira booddee tokkotti heerumte. Koofema ulataatu maanidha dhama dibataatu man deemti malee hin sanattantu because dayyuusa godhe jazbeessee manatti hambisaa jira. Wiiniitiya taap godha wiiniitiya baddee durbummaan tiyya baddee arabii. Badee. Wallahi maalatan guys. Sai wallahi galatoo fi dhugaa rabbii. Ulfaadhu. Wiini naa edde galatoo wallahi. Adda agarree kan akka namni biddaa wal qoodaa dhageenya ganaa waa hedduu dhageenya bareeda. Innante haa qaxxa'utu wiini nan takkaan qaxxaane. Annu kaasin hin jedha bar dhiirri qoraasuma dubartiiti. Waddaachuun xallaachuun dhiirri qoraasuma dubartiiti. Dubartii kan jajjabeessee waa hundarrattuu kaasuu akka haati ta'e ganama mana barnootaan nu kaasuutti abbaa manaa kenna jechuudha. Dhiirri qoraasuma dubartiiti. Gatii kana ta'ee fi dhiira dayyuusa gaafa heerumte dubartiin dayyuusteetuma hafti. Dhiiruma lafumaa ka'ee buddeenni afaan banee nyaatee bahutti dubartiin takka gaafa qabamte dayyuusteetuma hafti. Amma dhiira tokko dhiira bakka hin jiraa miti dhiira jajjaba gaafa heerumte tokkoffaa barumsa feetuu ni barattaa. Waan fi jechaalee miidhagaa tulis. Wayyee. Maal yoo ta'u qixee maa osoo nurra ta'e. Ibana saabo. Wasirraa bareedaa sadabuu makee amma sintoonni isaatii bulteen suqa irratti maatii bakka suqa qabu. Suqa mati. Fayyaa koo bareeda namatti.